Ahee Islaamaa maaltu boodaansee miidhagina kee dur maaltu fokkisiisee numa taklaaqa kee jijjiiree balleessee yaa jarrarra diinii rabbii fokkisiisee haaduu Islaamaa ittiin arrabsiisee amantii wayittii hin qabne jechisiisee yaa qeerroo nabiyyiin diiniidhaan guddisee dargaggoowwan saafaa jala diin mul'isee maalumatu har'aa sodaa nu barsiisee namni zaban ammaa rabbiin sodaa dhiisee mootota sodaataa jalatti kufee ciise yaa kalaama rabbii maaltu boodaansee kan maanaa matniin kee kufrii daddabsiise nama islaamaa maaltu har'a gargar baase. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Hordoftoota keenya kabajamoo akkasuma ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan kan afaan koo dhageessan nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkasuma uummata islaamaa soomana keessa jirtan rabbi soomana keenya nurra haa qeebalu. Guyyaa qiyaamaa warra jazaasaa jannata argatu rabbi nu haa taasisu, rabbi nurra haa qeebalu. Egaa gidduu kana yookiis ji'a ramadaanaa waggaa waggaadhaanii uummata keenya walloo irratti waan ta'u ni beekna. Miidhamtoota uummata keenya walloo keessatti miidhamaa jiran uummata walloo dabalatee kan hidhamtoota Saudi Arabiyaa keessaa biyya keessaallee otoo isatti hin darbin dura har'a seenaa ajaa'ibaa, seenaa nama boonsuu fi iskoolaarota islaamaa yookiis hooggantoota islaamaa biyyoota islaamaa bulchaa turaniif aadilummaadhaan walqixxummaadhaan uummata islaamaa irra darbee ilma namaa hundaaf kabajaa itti horaa turanii seenaan kan isaan bara baraan yaadatu hooggantoota akkasii dhabee jechuudha. Uummanni keenyas ta'ee uummanni islaamaa hooggantoota akkasii yeroo ammaa kana dhabe. Eenyu laata seenaa har'a akkuman kaleessa isiniif baallamee ture seenaa Salahaddiin al-Ayyuub. Seenaa Salahaddiin al-Ayyuub, Salahaddiin al-Ayyuub jechuu maqaan ni beeytu. Namni kun nama jabaa hayyuu islaamaa hoogganaa islaamaa lolee lolchiisaa aadilummaadhaan yookiis walqixxummaadhaan kan biyya hoogganaa turee fi disiipiliiniidhaan kan beekamu namni kun kabaja ilmoo namaaf inni qabu irraa waasinii tuttuqaa jechuudha. Seenaa gaafa qorannu seenaa kamiyyuu haa ta'u seenaa irraa waa barannaa jechuudha. Seenaa irraa waa barannee hooggantoota durii seenaa isaanii gaafa kaafneeti hooggantoota ammaa immoo seenaa hojii isaanii wajjin warra duraan wal bira qabnee gaafa laallu uummanni keenya maaliif akka cabee tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Salahaddiin al-Ayyuub bara 1137tti biyya Iraaqitti dhalatan. Salahaddiin al-Ayyuub bara 1137 Iraaqitti dhalatanii achumaan hayyoota islaamaa beektota iskoolaarota islaamni addunyaa kanaaf gumaachite irraa barnoota shari'aa islaamaa akkasuma barnoota garaagaraa barataniiti. Bara 1169tti hooggana waraanaatii fi bulchiinsa biyya Masraa turanii jechuudha. Biyya Masrii dabalatee biyyoota akka Yaman fa'aa bulchaa turanii jechuudha. Yeroo kanatti kan isin yaadachiisuu barbaadu yeroo ammaa kanatti gaafa namoonni tokko tokko ergama Yahudaatiif, ergama Nasaaraatiif, ergama warra Awuroopaanotaa fudhatanii islaamummaa kana irratti dhagaa darbatantu argamaa jechuudha. Isa kanaaf deebii babbareedaa, deebii gaa qabnaaf warri akkas godhu kun warra beekumsa hin qabne, warra waan tokko dubbisanii hubatanii seenaa dhugaa qoratanii bira gahuu hin barbaanne, seenaa sobaatiin ofii burjaajanii nama burjaajessanidha jechuudha. Salahaddiin al-Ayyuub bara 1169tti hoogganaa waraanaatii fi bulchiinsa biyya Misraa yookiis Gibxi ta'aniiti bulchaa turan. Yeroo sanatti kiristiyaanitii Crusader murni jedhamu murna biyyoota Awurooppaa islaama balleessuudhaaf mirga namaa kamiyyuu sarbuudhaa fi biyyoota akka Iraaq, Iraan, Falisxiin, Sooriyaa kana fa'aa barbadeessanii jechuudha. Gaafa kana Salahaddiin al-Ayyuubii waraana disiipiliinii isaa eeggate, waraana kabaja ilmoo namaatiif qabu qopheeffatee waraana fudhatee biyya Iraaq dhaqee bilisoomsee, Sooriyaa bilisoomsee akkasuma Iraaniinis bilisoomsee uummata Kiristiyaan Kirusider jedhamu kana hooggana isaa jala galchee gara Falisxeenitti dabarfatee jechuudha. Gara Beetal Maqdis. Beetal Maqdisiinis dhaqee achittis lolee Falisxeeniin harka muslimootaa jala galchee harka hooggansa isaatii jala galchee san booddee waraanni isaa maal jedhu waraanni yeroosii uummata islaamaa kana yoo xiqqaate uummata islaamaa miliyoona 50 ol turume yeroo sana hattaa magaalaa keessa dhiigaaf deemuu dadhabee dhiigni akka jilba namaa ga'utti
dhiigni uummata islaamaa lola'ee jechuudha. Gaafa kana gara jabina isaanii kana argee waraanni Salaahaddin al-Ayyuub gara jabina isaanii kabaja isaan ilmoo namaatiif hin qabne kana ilaalee erga biyya to'atanii erga waraana sanas cabsanii booddee waraanni maal jedhee Salaahaddin al-Ayyuubiif gaaffii dhiyeessaa. Gumaa irraa kaffalanna uummata garaa jabaatu kana uummata walumatti finna jennaan laala moodelli keenya moodela jara Yahudaatiif Nasaaraa osoo hin taane moodela Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nama boojitee yookiis nama loltee injifatte tokko qallaba irraan kuttu nyaata irraan kuttu waan ilmoo namaatiif barbaachisu irraan kuttu waan ta'eef nuti gumaa irraan kaffalannu isaan sharrii nuuf oolan immoo khayriidhaan oolla. Moodelli keenya moodela rasuula rabbiiti malee salawaatullaahi wasalaamu alayhi moodela jaraa miti jedhee harkatti didee biyyoota kolonii biyyoota isaan qabatanii jiran keessatti uummata balaa waraana sanaatiin buqqa'e hundayyuu Salaahaddin al-Ayyuubiin kiristaana islaama kam osoo hin jedhin amantii kamiin osoo hin daangessin mana ijaaree waan isaan barbaachisu hundumaayyuu guutee fi warra dhukkubsate yaalee warra nyaata dhabe nyaata kennee fi raashina kennee fi nagayaadhaan akka isaan biyya sana keessa jiraatan taasisee jechuudha. Aadilummaan isa kana, walqixxummaan isa kanaa jechuudha. Har'a seenaa Salaahaddin al-Ayyuub kanarraa hooggantoonni har'a biyya bulchina jedhan biyyootni Arabaa, biyyootni akka Islaamaa, dawlaa Islaamaa ofiin jedhan, biyyoonni akka Saawudii faa, biyyoonni akka garaagaraa kun maqaa Islaamaatiin socho'an kun Salaahaddin al-Ayyuub irraa silaa waa barachuu qabu ture. Dhimma Saawudii boodan itti deebi'a. Dhimma nugusoota yookiis mootota biyya Saawudii boodan itti deebi'a. Inshaallah yeroo biraa isinitti deebi'ee ibsuu nan yaala. Har'aaf garuu Salaahaddin al-Ayyuub irraa maal baranna? Har'a uummanni keenya biyya keessattis ta'e biyya alaattis keessumaa hooggansa aadilummaa qabu walqixxummaa qabu dhabuu isaatu bara baraan akka inni waraana keessa jiraatu taasisee jechuudha. Maaliif mootiin aadilummaa hin qabne biyyi aadilummaa mootiin aadilummaadhaan biyyan bulchine tokko biyyi sun balaa beela deega balaa waraanaa wal kabajaa dhiba wal jaalalaa dhiba wal shakkiitu hammaata barakaaf rahamatatu keessaa fuudhamaa jechuudha biyya sana keessa. Akkasittiin Salaahaddin al-Ayyuubiin seenaa babbareedaa seenaa gaggaarii akkasii hojjetee dhaloota ammaatiif jenereeshinii isa booda dhufuuf silaa fakkeenya gaarii kaa'ee darbee jechuudha. Har'a seenaa Salaahaddin al-Ayyuubii biyyootni islaamaa barreessaan jiran sababni isaa maaliifi biyyootni akka biyyoota Arabaa maqaa islaamaatiin of waaman barreessaan jiran biyyoota Arabaa fakkeenyaaf akka addunyaatti biyyi islaamaa biyya Suudiiti jedhama miti. Boodan tuttuqan jedhaa dideetti nakaasa. Biyyoonni akkasii kun seenaa akkasii kana gadi baasanii dhalootan barsiisan maaliif dhalootichatu ka'a dammaqa waan ta'eef isaan harka biraa jiru. Biyyoonni akka Suudii, biyyoonni akka biyyoota Arabaa, biyyoonni akka muslimaan of waaman biyya tokko lama taati kan seera rabbiin nuu kaa'een bulla seera ilma namaa miini aadilummaa walqixxummaadhaan bulla jedhanii falman biyyoota tokko lama yoo baay'ate addunyaa kanarra. Kanaafuu Salaahaddin al-Ayyuubiin seenaa bareedaa akkasii hojjetee dhalootaaf akka tolutti ilma namaa kamiifiyyuu akka tolutti seera bareedaa seera rabbiin Quraanaa fi hadiisaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ittiin uummata isaanii taliigaa turan ittiin uummata isaanii bulchaa turaniin bulchee akkasitti seenaa bareedaa dabarfatee bara 1198tti biyya Dimishqaatti fuula rabbii deemanii rahimahullahu rabbiin isarraa haa jaallatu qubsuma isaa firdoosi rabbi haa taasisu. Akkasuma uummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii azzabamaa jiran kan maqaan isaa biyya Islaamaatii silaa biyya rabbi sodaatu jedhamee beekamu biyya ilmoo namaa akkasitti azzabdu uummata keenya sana rabbiin bira haa dhaabbatu. Dabalataan uummata keenya walloo akkuma kanaan dura iyyaa ture uummanni keenya wallooni gargaarsa sagaleedhaan lallabuu qofa gaafata osoo hin ta'in gargaarsa meeshaa ittiin ofirraa deebisullee ni gaafata, gargaarsa qallabaallee ni gaafata, hospitaalallee bakka madoo itti yaadachifatullee ni gaafata. Kanaafuu uummata keenya kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Warri islaamummaa akka hin taanetti hubattanii islaamummaan lolaan babal'atte seefiidhaan babal'atte jedhamanii propagaandaa biyyoonni lixaa waggoota dheeraatiif islaamummaa irratti afuufaa turte hin fudhatinaa. Seenaa dhugaa dubbisa, seenaa gaarii dubbisa. Islaam jechuun salaam yookiis nagaa, islaama jechuun fedhii rabbiitiif bitamuu malee rabbiif buluu jechuu malee nama balleessuu yookiis nama halaakuu yookiis seefiin nama kutuu miti. Akkasitti quba qabaadhaan isiniin jedha. Inshallah ummata keenya bira rabbi haa dhaabbatu. Ummata keenya walloo sagalee dhabee jiru, ummata keenya walloo gargaarsa dhabee jiru bira rabbiin haa dhaabbatu isiniin jedha. Inshallah seenaa biraatiin walitti deebina. Hangasittuu nagayaa rabbii keessa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.